lakkoftee yoo jiraatte ilma isii abbaa torba lakkoftee jala deemuu qabdi. Lammata hayyuuf ilma jaarsaa ilma jagna nama beekaa adda baafattee jala deemuu qabdi. Akkanumaan yookaan kutaa laakkee yookaan dhaabbata bareedee yookaan haasaa toleef jala hin deemina. Irra guddaan dayyuu sagariin sinnanne warri akkasii gaafni ni fayyadu gaafa abbichuun biyya tana qajeelchee ilmaan Oromoo wadha jiran qajeelchanii biyyi tolte warra akkasii gartee achi keettee teekinooloojii eegettiitee akkasii gartee akka biyya bulchan godhan malee hattuun biyya gurgurattu tagartee bakka dhiiraa dhaabbachuu hin dandeenye. Akka adda gartee paartiin siyaasaa Itoophiyaa biyya tana godhe nu gootu jechuudha. Wanni xiqqin dalagamne biyya tana irratti wareegamni xiqqin kafalamne. Aayyoo meeqa abbooyaa jira, abboo meeqa abbooyaa jira. Ijoollee daa'imman meeqa kichuu cite. Saba nagaa waliin jiraatu meeqa waliin diini. Hadda Wallagga keessatti uummanni Wallaggaa waggaa meeqa irraa fudhata deebi'ee nagaan jiraachuuf uummanni Wallaggaa wallamaan jidduutti. Uummanni Tuulamaa naannoo shaniin keessa turte. Gujiin Booran waa meeqa nurra dalaga waa meeqa nu eenyu dalage Amaaraatti dhufee nurra dalagee Tigree miti keenya dalage jechuudha. Kalee gaafa shaneen osoo nu iyyuu na gootu faannoo fidanii Oromiyaa keessa galchanii leenjisaniiti haga hadhaa kunoo gartee amma bakki jirraa lootu ganda isii keessaa haxaanii Oromiyaa keessa sagassaganii hadhallee of jala kaayatteetiin ilma kooti ilma kiyya jettee gartee akkasitti hadhas ilmaan Oromoodhaa gartee ganda Tuulamaatiin maccaa ficcisiisaa jiranii jechuudha hadhallee. Shani baradha faannoon ganda Amaaraan jirtu ganda keenya arti beektu kan. Keenya of jala qabatee yaa'anii hadhallee. Gaafa dheengadda ilmaan Oromoo irraa mataa muranii nutti garsiisan maal isiniin jenne gaafa akkasii jawaarfaati boottu gartee gurra lamaan qabatee kun haraka jettee akkasii iyyitu san maa walii galee adda faannootu morma muree jettee gaafas jaratu nutti hime adda isaniin maa walii galte. Ambulaansii irraa buuftee faannoo qale nuun jedhanii kalee faannoo Abii ijaare nuun jedhanii kalee hadha eessaa walii galanii faannoon qabsooftuu diinaa mitii yakkamtuu mitii siin jedhan. Yaadattee ati Oromoo kalee akkas nuun jettanii hadha akkamitti fira isiniin taatiree jettanii gaafattanii. Harree fe'ee jedha gariin namaa harreetti isaa fe'an jechuuf hin toltu. Ni beeknaa bara warra isin irraa dubbattan kana guutuu bara maal dalaganii ajjeefamanii eenyu ajjeese akkamii ajjeesanii karaa yaattisa biyyaa yookaan humni addaallee ajjeese milishaan ajjeeftellee ni beekna. Uummata keenya waliin jirra keessarraa bara. Akkamii ajjeefame maaliif ajjeefame ka uummanni naa ajjeesaa jedhee bahee ajjeesuun gubaa jedhee jira uummanni. Ilma namaa lafarraa fittee maan dubbatina nama gartee ilma Oromoodhaa aayyoo garaa baqassee ilmallee garaa fuudhee qabu. Nama liistii baafatee Oromoo ebalu qalla jedhee deemu. Ilmi Arsii qaladhee maqaa barreeffatee deema bara liistii. Ilmi Shawaa qaladhee bartuu lama liistii barreeffatee deema bara. Ilmi Wallagga ebalu fa qalla. Waa meeqa isin gabba'u deema. Sammaan dubbatii warri gartee jawaarfaati. Takkaa ijoollee shaneen fitte. Uummata shaneen fitte. Yakka isin dalate dubbatanii mootummaa kanarra duuluu malee bari yoo uummataa dubbatan akkasi yoo uummataaf dhugaa qabsooftee dubbatte yakka gara maraa jiru. Asillee ni jira hatta himtee bar dhuga sunillee kana fixaa jira sababni fixee mootummaa kana akkas godhee fixanii sila dubbatanii. Naannoo Amaaraatti bara mana Maqqalamaara amma yeroo Mustafaan dubbatu maan dubbatii jawaarfaati. Akkamitti ofirraa dubbatare? Akkuma Mustafaan mootummaa kanarraa waa ittisu bara. Anamma mootummaa kana irraa ittisa waan hedduu irraa ittisu jira. Yakka mootummaan kun dalage badii mootummaan kun dalage akkamii? Fakkeenyaaf yakki Oromiyaa keessaa dalagamaa jiru isaan illee haa dalaganii maqaan ka mootummaa kanaati naga eegsisuun dirqama mootummaa kanaati akkasiin. Eekaan amma mootummaadha jiru kana isaa nama ajjeesaa jiru. Hatta mootummaa Oromiyaa hin dhageenye hin agarreellee garuu namni du'aa jira. Akkamitti? Maal warri raayyaa ittisa biyyaallee ka naannoollee wayi rabbiin ta'e ilma namaati ni balleessa keessa jira as keessallee. Haxaan dalagmullee ni jira guute. Garuu yoo ka gartee as mana keessa gara galtee duttu taate yartuu siin jedhan maqaan kan kee dayyuusa siin jedhan. Maaliif namni sun maaliif du'aa jira laaluu qabda. Maaliif du'e? Namni kun Oromoo ta'uuf Oromoo ajjeesaa jirani ati Oromoodha jedhanii ajjeesaa jiran yoo ajjeesan kan miti. Namni haaduu jechaan jiru baran. Ka ajjeesan kun ka miidhamaa jiru kun maaliif du'a? Waa sababanii ajjeesaa jiran. Birrii fudhatee ka ajjeesu kun illee ol ka'ee ajjeesu. Yuunifoormii raayyaa biyyaatiif naannoodhaa uffateeti ati shan yookaan faannoo jedhee ajjeesaa jiru. Sababni eenyu reema?
warra Oromoo qabsoofna Itoophiyaa qabsoofna jedhee mootummaa karaa nagaatiin galchee koottaa filmaata illee waan akkanaa godhaadhee qopheessee waamee mana kenneefi nyaata kenneefi eeydoo godheefi ni galche. Sibiilli abbaan qaree abbaa qalee jedhan. Inumaa mirga godhatte. Akkamitti Wardiyaan jalaa kaastaa? Akkamitti na dubbattaa? Akkamitti kiraa manaa naan kafallee dirqama gootee iyyuu bara. Maal uummata si filate? Bakka bu'aa uummataati ati. Uummata waarkaa qabda? Barati naggaadeedha. Nama uummataan narraa bitadhu akkas sii godha waan keessi jalaa bade miidhama kan kee si baasa anatu si akkas godhattee deemaa jirta. Hattee fiddee kadhattee fiddee uummata san kanaan jennaan uummata amansiifattee bar uummata san amansiifattee na gargaare ani waan ati si jalaa bade si gargaarattee fidda malee inumaa nuti wagganne uummata qabsaa'onni Oromoodhaa ofiin jetti. Uummata siin jedha qabsaa ta'u. Eenyus ergate. Akkamitti ati qabsaa uummataati? Qabsaan uummataa bar dalageetii yoo uummanni irraa fudhate. Yoo uummanni waa argate. Yoo gabrummaa jala jiraate bar qabsooftee fi bilisoomsitee haga tokko. Yoo nyaata dhabe nyaata akka argatu goosiftee. Yoo bishaan dhabe akka bishaan argatu goosiftee. Yoo ka hidhamu akka hin hidhamne gootee bakka bilisoomsitee duuba achi deebistee bar yeroo san ahaa gurbaan kiyya kun jabaa namni kun gartee anaaf ifaajara jedhee uummanni omaan jedhee seera ka'a. Addunyaan barseera keette namni tokko riphee lolaan tokko yookaan qabsaayaan tokko mootummaa irra fincile yoo xiqqaate waggaa 30 ofiin of danda'ee jiraachuu qabu. Osoo itti hirkatin. Gaafii uummataa deebisaa kaayoon isaa beekamtee osoo waan miidhii waa walitti naqin yoo inni deeme addunyaan Red Cross jedhanii haala adda addaa waan xiqqoon si gargaaruu eegalti. Maaliif yoo uummanni si gargaare yoo ati uummata keessan miidhaan fidin dhugamaan uummata maaliif uummata si deeggara gaafas homaa sirraan dubbatanii uummanni ka'ee waliin dhaabbata. Fakkeenya addi bilisummaa Oromoo akkas ture. Uummata abbaayee kaayoo barooddaa harkaa qaba amansiifatee uummata ijaaratee mandhee jiraachaa ture. Haashirrillee keessa jiraatee duratti deemuu dhorkanii malee. Jeneraal Waaqoo guutuu faati bar uummata Baalee guutuu hirmaachistee bara waggaa 7 lolanii uummata bilisoomsanii kan dhumate illee dhumatee qabsotee naqarra duune jagna keenya hoggana keenya jedhee uummanni waliin dhaabbatee gartee akkasitti lolaa ture waggaa 7 san. Har'a uummanni Oromoo kanaaf fuula keessa ol garagale. Kun shaneedha, kun kaafaa'udha. Kun TPLF fi kun nafxanya faannoo. Oromoon akkasii bara. Asii gartee faannoo gargaarullee Oromoodha. Baale taa'ee Harargee, Shawaa, Gujii, Boorana taa'eeti faannoo kun gammoojjii Gondariif Goojjamii keessa gargaaraa jechuudha. Kutaa Oromiyaa keessa taa'ee TPLF kun Maqaleetti gargaaraa jechuudha. Gammoojjii keessa taa'ee kutaa Oromiyaa kurtoo keessa taa'eeti Shaabiyaa Asmara gargaara. Akkasiin hin kijibee jedhan kijibdanaan jedha. Haga namni gabbayee gartee maqaan hamaan nama bahu dhiifamallee naa godha toobadha warri kunniin illee. Haga namni gadi yaa'ee sheenni maayikii caccabsee balaan buutee rabbiin rahmata ofiin haa godhu haali qussamaa waa tolarte. Kakatee ilmi namaa kun arguu deemtanii eessa seentanii mujirima kan akkana goonaa ebaluu kan akkana goonaa maaliyyoo kana. Haga dhaan nama eessa galtan jedhu jira. Ati eessa galtan uumi. Ebar warri silaa akka janiin yoo raba isin eessa galtamme. Hogganni keessan isin jala yaatanii jagna hayyuu kenna jettan akka hantuuta boollaa adurreen baaftee gartee huura kaan jalaa bahee kaan jala seenuu jira gartee. Tokkochi isaa biyya keessa taa'ee qabsaa jiru hin jiru. Amaaraa Oromootti Tigreetti namni hadhaas dhufee nama dura dhaabbatee akka dhiiraa ol dhaabbatee kaayoon tiyya tana na gargaara na cinaa deema akkana isinii godhaa jiraa jiru hin jiru jechuudha. Martinuu baddanii duutanii akkas gootanii isin ajjeesanii isin qalanii Oromoon takka akkas taateen beektuu asiin baatee uuma akkana kana waan boottu gartee. Alqaashii irra gartee boochistuu kalee Itoophiyaan dhiifte sanii illee amma Itoophiyaan waan ufiifuu bu'u. Waan ufiifuu gartee akka maal jettaniin abbaa coggaarree aniin buuqataa yeroo ati yonnatti si buuqata yoo gartee ati tutti yoo kan achi shurruqatee agartee buuqata beektuuse. Raammuun cinni qabu agartee balaan isaa inni si tuqe qaama guutuu dirmammeessee dhukkee sirraa kaasa. Akkasitti uummata keenya buuqataan dirmammeessee kawaata akka bu'aan qabdu boombii udaan gangalchitu. Qabsaa'onni Itoophiyaa keessaa akkas jira boombii udaan gangalchitu. Boombiin udaan kana martee gangalchiti gartee akka kubbaatitti.
bubbeen isaafi udaan illee waliin fuutee biyyaa baafti gartee gangalchaa dhaqee dhukkeen irraa baatee wata irraa argatu bara. Gartee gaaf kaan udaan illee dafee diidatti hafachu akkas ta'e qabsaa'onni naaf folchaa jechoota hin jedhe kanneen akkasii naaf folchaa warri paartii siyaasaa dhufee waa godhaa waa dubbatanii jettanii eeddanii garaa muradhaas deebi'aa wanni jirtu amma takkattiin warra keessa yoo boru gayyaate dhoofnee deebina manatti. Maaliif siyaasaa jala caala beena waa harkaa qabna. Yoo gabbaate hin baatu sinu yoo gabbaate jawween ammaa xul jedhee gabbaya kaballee deebifna. Maaliif waa harkaan qabu kan? Suutum osoo akkana goonu laamshantee mana galti. Wanni dhaamtaniif jira waan harkaa qabdan guduunfadhaa nyaadhaa jedhani. Haga gaafa abbichuun maal jedhanii waraqaa waamichaa xalayaa waamichaa isinitti rutti haga jirtan qocadhaa ofirraa bashannanaa jedhina. Achiin duuba qilintoo isin eeggata. Biyyaa waa godhuu fi uummataa qabsaanii waa godhuu ijaaramanii waa godhuu dhiisi. Hunda isii waan haadhamma Mustafaas gubbaa ta'e iyyuu kana gartanii. Wanni tun waan lafa jirtu tanaaf ammoo uummata waliin buusanii burjajjeessanii nagaa dhoorganii misooma dhoorkanii diinaa gurmuu ta'anii uummata Oromoo ajjeessanii abdii kutachiisanii nagaan taa'uun hin jirte yoo jette sun bara kam dabre beektaa? Waan daladdee uummata irratti daladdee jiraachuun mallasiin bira siin dabarre abbaa. Zabanni amma jirru kun zabana abbichuun ilmaan Oromoo uummanni haqaa biyya bulchu. Namuu waan dalage baateeti mana seeraa dhaquu deema. Lakki uummataa qabsaa yoo jette illee gaafas hojiin teessi baafti. Sigalee an qabsaadha yoo jette barri ati qabsaattuu hin jiru. Kaayoon qabdu dhaaban qabdu badii malee takkaa tolan himne baddanii malee takkaa akkana badii baatanii hin jenne. Oromoo akkana badii baatanii koottaa jettanii hin jenne. Ebe jawara amma guyyaa takkaa jarana uummata Oromoo dhumtanii baddanii nu balleessuu jiranii yoo mee nu Oromoo jennu nu balleessuu jiranii ka'a koottaa mala dhaannaa akkana goona. Mee koottaa marii hayyoota laakkaa nutti erga. Dhaabni keenya kana kaayoon teena tana jedhee beeka hin beeku. Baatanii akkas taatanii maalii yoona siin buutee achiin baate. Eewwanni inni jedhu beektee. Mallaseen kenna leenca. Hayila Sillaaseen fa'aa goota gaafa jaraa dandeettii qabdii beekumsa qabdii diinagdee qabdii waa godhuu beektii beekaa dabde malee. Eebar Oromoo qotee awwaalaa raabala. Oromoo waan beektu akkuma horii naftanyoota kalee nuun jedhu. Takka Oromoon dhumattee hin beektu akkana ta'ee kadu'e sun isa biratti dhugaa isaati Oromoo. Sigalee mee waan akkanaa kana hayyu itti jala deemtaa gurbaate. Rabbi rahmata sii haa godhu nama ofiiyyuu bu'u. Nama osoo ati waa gaafattee qabdee bara hundatti ni jabaras godhu. Rabbi sii haa balleessu gurbaa maal harkaa qabda? Dhaabni kee maali? Kaayoon tee maali? Hayyee uummanni du'aa jira maal godhaa artamee maal yaadde? Qophoofnee dhufaa jirra siin jedha sitti himnu amma. Findhee jirra waan maraa gartee jedha. Ufii ammoo maal jedha dhufee bara? Yoo mootummaan kun jikeef yoo mootummaan kun jike yoo namticha kana dabarsinee jinsine akka kalee akka hin taane. Hay eenyutu biyya bulchattee dhufaan jirtu beekaadhaa hayyuu eenyu waliin akka hin jinsine gootare. Kootu uummataaf akkaataa yoo mootummaa jissite akkaataa biyyatti bulchitu qopheeffadhu kootu maal gootaa himta namatti. Hadha mootummaa kana jigsuuf deeme malee mootummaa kana gartee qarreen geenneen jigsinaa akkana jigsinaa dhaabni keenya kana kaayoon teenna tana isinillee akkana godhanullee akkana goona jedhi gabbayyi yoo harkaa qabaatte. Namni mootummaa jigsuuf deemu akkasii yoo qawwee harkaa qabaatte gabbayyi dhukaas saganuu. Yoo karaa nagayaatiin qabsootu taate gara filmaataa kootu. Fincila yoo taate gartee akkuma abbichuun jedhe sanii iyya yookaan ijoollee kan addeebisee ijoolleen dammattee jirti abbaa. Namni biraa sii ka'u hin jiru. Yoo akka marroon baane jaldeessa fa'aa guurtanii fiddan malee naftanyaan niin tapha dabbaa kiyya mana keessattuu halkan gabbaatee onnan gootu peestaalatti waa maraa baatee ala gad darbiti. Namni osoo ta'e illee xiqqoo isii gartee osoo waa dhiibnee namni jabeessee fidiyoo irraa Tigraay san sunillee akka gaariitti kabalee abbichuun fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa bar maal jedheen jarri makiinaa irraa duuddee miilan barbaadaa jirraa jedheeni baragas ilaal dubbii achi biran dabarre jecha leenca gurraachaa bira. Tuuta kalee ministeerota tuuta kalee Itoophiyaa bulchitu warra gartee addunyaan kalee beektu dhabnee barbaadaa jirraa jedhe kas ilaal dhiira akkatti dubbatu. Jagna akka dubbatu laal dhugaa bar dubbii. Adda gaddaa kun gammoojjii Tigraay keessa soqaa jiran. Ufii yaatee achi mataa ol nyaachuu jirti maqalee illee yaate.
tuun Affaariin asiin tuun gara gartanii Shireedhaa asiin tuun gara Walqaayiti bakka 3-4 baatee mataa walirraa guuraa jirti laata. Harreen ufiyyuun galtuu looniin galtii jedhan. Kanaaf wanni tokko hadha namni silaa xiqqoo isin irra bayyanatoota qabu gartee manguddoon kalee gaara seentee loltee amma dulloomte ijoolleen lafaa dhufta Tigraay kalee sobanii ibiddan naqanii ficcisiisan Tigraay namni dhufee ammaachi Oromoo dura dhaabbatu hin beeku abboonni ni beetti qaatettee gadaf antaa waa ijoollee ofiitiin Oromoo dhaaban namni yoo bulchaa jiru qaata jetteen. Warri naannoo Amaaraallee antiyyaa gadaf antaa laal warri naannoo Amaaraallee beekte Gondareef Goojjameen antiyya waa gartee dadadeg namni biyya bulchuu jiru Oromoodha qaata jedhanii. Si galee si agalu abbaa dubbii. Ka achirraa hafee kenna ka gartee namni hinaaffaaf ganda keessa ni jiraame Mustafaa warra hinaafu jira. Yeroo Mustafaan asii dubbatu sukkaari dhibba ejjete jira yeroo tana. Beektu sana. Yeroo Mustafaa ijaan arge warra sukkaaraa dhiigni dhibba itti ejjetu jira. Masoo gandaati kun. Daa'oof dayyoon du'an jedhan gartee. Ati bakki cabxuun ganda keeti. Atillee akkasuma Harargee Shawaa Gujii Booran. Ka ganda keessa machaa jira yeroo ati xiqqoo bareeda uffatte yoo ati waa dubbatte yoo namni laayiksii godhee jagana kenna hayyuu kenna beeka kenna namni siin jedhe warra machaa jira galtee halkan kana jaartiin maal taatee baluu kiyya jettiin gartee inni qaata gaastiriikiin quunca'ee dhumatee laal maraatee garaa lafa jiga ganama yoo maal taatee abbootettee eda waa bulee gurbaa hattuu kijibduu tokko akkana jedhee dubbataa jedhaan. Ebera waan biraa godhu hin qabu inni godhu agas. Dayyuus akkanaa ka gartee hizdiif kijibduu lafarra deemtoo taate malee jagni hojii jira. Leenci hojii jira abbaa kiyya gartee. Kanaafuu wanni takka dhufu waatu dhufa jettee yoo eeddu taate alhamdulillahi rabbil aalamiin ilmaan Oromoo gamaa gamana baanee kabala allaa. Yeroo Mustafaan asii kabalu jaalmurti guutuu gamasii kabala. Ebalu gamasii kabala. Jaalgishu gamasii kabala. Ati gamasii kabalta. Akka kaballu boolla dachaafne laal. Gaata kun amma futol gootee Ameerikaa keessaa. Hanna akkasii baddee laallachaatii bar. Amma ka dubbin akka durii sun hafte. Jawween kan kee haga oriitu gartee isteediyoomii keessa adda kitaaba qabattee. Matsaafti gazaan laachuu kitaaba bittan. Jenuu baay'ee buuks. Gaata gartee yaa'ee jigarrisaa gartee. Hin jiru namni adda gabbayee gartee dhiirri qooma dhaatee bookkisee gabbaa'u. Ufte ijoolleen 5 kiiloo seentee siin jechaa bankalee. Sii galee. 5 diigamnaan faandoon dhuftee siin jedhan. Faandoon dhukkooftee kun zammana kaaseen qalee 3,155 harka kennattee akkam zammana kaasee jennaaniin har'aa miti jedheen gartee gantuun gaafni nu gantu. Waan jenne bara agas illee miti hin jenne. Gaafa inxooxxoo geenne illee ni galtii jedhe. Yetaa abbaatu. Eenyu seeti? Leenca gurraacha dura jira bara. Kanaafuu Oromoo yeroo ta'in gubini ofitti hin taphatini. Amma abbichuulleen abshir oofadhu hojii dalga dhabbaa kee nus sii kabala waan duuba jirtu tana. Waan gayyaatee futuut jettu tana nuni jirra gartee warri sooshaal miidiyaa kana gubbaa jiru gaarii sirraa kaballa abbaa kiyya hojii tee dalagate godhafi. Gaddu umurii si haa dheeressu. Dalagaa uummanni keenya gabbaa qophaayaaf biyya teessan dalagachuu akkamii qotadhaa akkamii bocadhaa akkamii kiyya barsiifadhaa. Akka uummanni musliimaa godhe kana gartee yuunivarsiitii keessaatiif alaa nama barsiifadhaatii qopheessaaf. Gaashee balti dhufa yoo jette haga nu jirru inshaallah rabbiin nu haa tumsu. Oromoo irratti Oromoo ta'anii dhufanii qabsaa Oromoo ta'anii beekaa Oromoo ta'anii dhufuun hin jirtu jechuudha. Mammagaallan ayyaa rabbi umrii sinaa dheeressuu jaallan warra keessaa dirree qabsoo kalee waliin turre adhallee sooshaal miidiyaa kana irratti waliin yeroo kennu. Nantee osoo biyya gaarii kee jiru wallaahi ufii achi dhufee fi miti galatoofadha nama akka jaalmurti guutuu kana fa'a nama akka jaalbantii fa'a jaallan hedduu kaleessallee ibidda nyaachaa turre bara. Fincaan dhunnee qocaa nyaachaa turre. Biyya bareedduu namni keessatti adda diriirfatee yoo Itoophiyaan diigamte Oromoon dhumtellee nuti lammii Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa jedhanii haadhaaf abbaa ofiitti ajjeesanitti garaan nu hin dandeenye baanee wareegama kafalle. Haga gartee duun awwaalinaa bara waan nu dabarsine waan nu taan hin beektanii bara jaran adda deemnee bara kophaaf. Wallaahi dhiifamallee naa godha. Hagan warra gartee ala kanaa dhufnee qabsoo kanaaf wareegama kafallee namuun kafalle. Makiinaa bareedaa irraa buunee mana gaarii keessaa baanee waamee keessaa baanee saba kanaaf waan ilmu namaan kafaliin kafalle.
akkasii hedduu isin jaaladha. Eegaa ofirraa dubbannallee yeroo barii na uffalcha. Wanni barii suuraa reenjarii kenna warri asumaan gartee nu warra reenjarii bannu wannaaf hin kaane akka hambii reenjarii uffatee kaanu hin kaane bara. Adda sooshaal miidiyaa gubbaatti hin uffanne. Dhiira bakka reenjarii uffatan dhattee reenjarii uffatte. Gaafa rasaas hin jirre kilaashii illee hin jirre. Harka qullaa dhiira manaa baatee diina taankii baankii harkaa qabuu fi xiyyaaraan waa mara qabu dur dhaabbattee kalee waa goone. Kanaaf akka nu hubattanii malee ofiisin dhaadheessuu nu argaaf illee nu goonuu fedhuu gadi. Kanaaf akkas inshaallah akka waan nurraa fuutanii gartee wanni kun mee akkamittanii keessa waa laallattanii wanni namni kun dubbatu hin gardaadamu calla galabamu callattanii akka isa waa fuutanii waa hubata waa beeka maali eessaa dhufe hadhanni. Yeroo dayyuusni kalee waliin dirree turre kasilaadhaan waliin dhaabbatee dhugaa argate kana gumaa ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo san silaadhaas bahee kaaraa kiiloo jiru nadhii gammadaati kaaraa kiiloo jiru mul'isa abbaa gadaati jaarraa abbaa gadaati jeneraal Waaqoo guutuu jeneraal Taaddasaa Birruu silaa warri jedhan waliin dhaabbate diina gartee kan nurraa galchu yeroo achi deebi'anii miliiniktu jagana kenna Hayila Sillaasee jagana kenna gartee Atseewwantu jagana kenna jedhanii kaaraa kiiloo baasuudhaaf jagana kenna deemanii kanaaf na uffolchaa hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja sin dheeradhellee rabbi umurii nu haa dheeressu kanaaf ammaa achi taphni duraa sun hafee jira shakkii takka nama waa fidaa dhaaba wayiitu ijaaree waa dhufaa yoo walitti dhiisanii isjaraami Shaabiyaaf Gibsiif Shanee fi Faannoo fi Jinni jedhan kana walitti ijaaranii jalaa goran namni kaaraa kiiloo as garagalee fincaa'u hin jiru akkasitti jala sararee isinii matan kijibduu guyyaa takka Mustafaa naan jettanii hin jiru jechuudha. Kana kaleessallee akkasuma dubbachaa turre.